Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota YouTube channel Ekiyaa bakkam nagaa keessanii an nagaa kiyya nageenyi rabbi bakka isin jirtan hundatti isin waliin haa jiraatu akkasuma dhibee bara kanarraa rabbiin isin haa eeguun isin jira. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya irratti deebi'ee dhufee jechuudha. Ammoo barnoota gabaabduu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis appilikeeshinii buufatanu akkamitti giftii jechuudha. Viidiyoo xixiqqoo akkam babbareedu silkii keessan irratti hojjetama. Amma giftiin ni jira kanneen akka WhatsApp irra fa'aa ergamu. Viidiyoo xixiqqoo jechuudha. Fakkeenyaaf yoo raqee isin agarsiise WhatsApp irra viidiyoolee jechuudha. WhatsApp irra yoo isin agarsiise viidiyoolee xixiqqoo akkanaa jechuudha. Fakkeenyaaf xixiqqoo akkanaa jechuudha. Akkamitti dalagachuu dandeessanii appilikeeshina gadi buuftan jechuudha. Wanna tokko asuma isin agarsiise jechuudha. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turtan kabajaa isin affeera jechuudha. Gaalaarii keessan galtan jechuudha. Gaalaarii keessan galtanii stories ka jedhu kana akkana cuqaastan jechuudha. Asirratti picture jira, asirratti album, asirratti story ka jedhudha jechuudha. Story kana hogga cuqaaftan jechuudha. Asirratti akkana galtan jechuudha. Sana booda add ka jettu kun ni jirti. Add kana rukuttanii jechuudha. Viidiyoo asirra fidachuu barbaaddan jechuudha. Jechuun suuraa akka viidiyoo sana godhachuu barbaaddan dhuftanii fidattan fakkeenyaaf tokkoon fida jechuudha. Cuqaastanii add gootan jechuudha. Sana booda asirra isiniif gala jechuudha. Asirra isiniif gala. Bakka kana isiniif gala jechuudha. Sana booda akkanatti cuqaastanii viidiyoo lama walirratti yoo godhachuu barbaaddan jechuudha. Fakkeenyaaf abaaboo kana waliin godhachuu yoo barbaade amma viidiyoo suuraa tokko kootii fi abaaboo kana walitti godheera jechuudha. Sarara sadii as kun ni jirti. Sarara sadii kanan cuqaasaa create gift ka jettu kun ni jirti jechuudha. Create gift ka jettu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda akkanatti isinii dhufa. Haala kanaan yoo akkan si'atu barbaadan kunoo mallattoon as jirtu kun ni jirti. Kunoo haala kanatti si'eessuu ni dandeessan jechuudha. Yoo mosuuta qabuus barbaadan kunoo haala kanatti qabuu ni dandeessanii. Egaa edit gochuun illee ni danda'ama. Giftii kana akkatti bareechitan jechuudha. Kunoo haala kanaan edit gochuun ni danda'ama jechuudha. Footoos dabaluunis ni danda'ama. Egaa haala kanaan jechuudha. Seera bareeda kanaan hojjetachuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Irratti waa barreessuun isin danda'ama jechuudha. Haala kanaan bareeffattanii hogga fixxanii haala isinitti hogga godhattanii save ka jettu kun gubbaarra ni jirti jechuudha. Sana si'a tokkoof cuqaastanii sana booda save ta'eera jechuudha. Achirraan share gochuu ni dandeessan namaafis yookaanis immoo dhuftanii galtanii ilaallachuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan asirratti yoo barbaaddan sadii afuriis godhachuu ni dandeessanii yoo abaaboo hedduu gagalchuu barbaaddanis danda'a jechuudha. Kun viidiyoo miti. Viidiyoo miti kun jechuudha. Amma fakkeenyaaf hin hojjetu yoo viidiyootti rukuttanii hin hojjetu. Garuu immoo akkanatti ta'a jechuudha. Argitanii itti giftii ni beektanii kun viidiyoo miti jechuudha. Viidiyoo miti wanna tokko akkuma suuraa taa'ee ta'a jechuudha. Yoo irraa deebitan kun akkuma suuraati. Yoo itti galtan immoo akkana bilbil jedha jechuudha. Egaa haala kanarratti kan nama jaallattanitti walirratti gochuun ni danda'ama isiniin jedha. Kana fakkaata barnoonni keenya irraa yeroo biraatti nagaa walitti deemutti nagaan nu turaa koomentii nu barreessaa yaada keessanis like godhaa share godhaa isiniin jedha. Bye bye.